akkam jirtu nagaa fayyaa jirtu viidiyoo birootii walitti deebinee jirra akkam jirtu nagaha adda bilisummaa Oromoo gamtoomee boordii biyyoolessaa Itoophiyaa irraa xalayaa ragaa argachuun isaa ifaan ifatti ifeera. Boordii biyyoolessaa Itoophiyaa irraa argachuun adda bilisummaa Oromoo gamtoomee jaal abbaa nagahaa jaarraatiin hoogganamu namoota gariitti hinaafaa akka taates karaa sooshaal miidiyaa irraan argaa jirra. Egaa jaallan dhugaa walitti himuun firummaa hin kuttu. Gaafa keessan yookaan immoo gaafa boordiin biyyoolessa Itoophiyaa xalayaa ragaa isiniif kennu nuti cichoomina yookaan immoo bilchina siyaasaan waan isin caallee argamnee fi baga gammaddan jaallan bu'aa bayii hedduu keessa kaleessa waliin qaxxaamurree har'a akka carraa tahee mooraa garagaraa yookaan immoo dhaaba garagaraa keessa jiraannus gammachuun keessan gammachuu keenya kan jedhu ibsachaa turre jechuudha. Haa ta'u malee addi bilisummaa Oromoo gamtoomee xalayaa ragaa kana argachuun dhukkuba sammuu warra itti tahee mul'achaa jira. Kuni dhukkubsattanis dhukkubichi isinuma miidha malee warri akeekaa fi kaayoo ganamaa qabatee socho'u hooggana qarootaa fi kanneen akeekni isaanii ololaa fi bololaan hin daaqamne waan hoogganamuu fi of miitan malee nu miitanii kana hubachuu qabdan isiniin jechuu barbaannaa jechuudha. Egaa addi bilisummaa Oromoo gamtoome isa kaayoo ganama qabsaa'onni kalee dhiigaa fi lafee isaanii itti cabsanii jiruu fi jireenya isaanii itti dhabanii har'aan gahan san galmaan gahuuf hooggana yookaan immoo tarsiimoo siyaasaa sagantaa siyaasaatiin hoogganamu tahuu amanna. Egaa duulli maqaballeessii hoogganootaa fi miseensota jaarmiyaa kana irratti deemaa jiru waan xiqqaa miti. Keessattuu immoo dhaabbileen siyaasaa Oromoo kan boordii filannoo irraa erga xalayaa kana argatanii adeemsa siyaasaa jijjiirachuu fi nu malee qaamni biroo maqaa kanaa yookaan immoo haala qabsoo Oromootiin socho'uu hin danda'u ka jedhu warri ooffatan jiru. Kun hin milkaa'an. Kaleessas hin milkoofne, har'as hin milkaa'an, borus hin milkaa'an. Yoo maal ta'e malee wanti tokko ka walii hubachuu dandeenyu yoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo akkuma kaleessa hooggana tokkoon waraana tokkoon socho'aa ture har'a ammoo adeemsi sun jijjiiramee qabsoo karaa nagaa waan ta'eef hooggana tokkoon caasaa tokkoon socho'uu waan danda'amuu fi kanatti yoo amanan qofa taate jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo gamtoomee kanas mirkaneessuuf adeemsa kana sirreessuuf erga gara biyyaa galee irraayis warroota maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin socho'an hunda araara gaafachaa ture, tokkummaa gaafachaa ture, adeemsa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gara tokkotti akka luucca'u, humni keenya gara tokko akka deebi'u, qabeenyi keenya gara tokko akka deebi'u, beekumsi keenya gara tokko akka deebi'u gaafachaa ture. Garuu murna ana malee nu malee gaafa an du'e qaxxisaan hin margin akka harreen jettisan yoo nuun taate malee hin tahamu warra jedhuun hanqannee har'a boordii filannoo irraa bakka bakkatti akka fudhannuuf murnaa kanaan aanjawee jechuudha. Egaa kun osoo kanaan jiru addi bilisummaa Oromoo ABO gamtoomee ololaa fi bololaan osoo hin daaqamin osoo shirri gara garaa itti jiru osoo murnoonni gara garaa shira gara garaa irratti oofan injifannoo fi muuxannoo fi kaleessa akkuma dirree qabsoo keessatti hin dheessin wayita murni tokko dheessu wayita murni tokko immoo itti roorrisu osoo hin dheessin dirree qabsootti hafee jedhe sana har'as injifannoo hin beekamne injifannoo hangana hin jedhamne goonfatee jira jechuudha. Egaa kanaaf qabsoon keenya
galmi keenya galma ilaafi ilaameetti amanna. Daandiin keenya tokkummaa kan jedhutti amannaa jechuudha. Galmi keenya immoo bilisummaa uummata Oromootii fi mirga hiree murteeffannaa ilmaan Oromoo kaayoo ganamaatitti amanna. Kana hubachuu qabna. Kana hubachuu qabdan. Egaa akka adda bilisummaa Oromoo gamtoometti hariiroo jaarmiyaa siyaasaa Oromootis tahe kanneen biroo hanga mirga saba keenyaa hin tuqinitti hariiroo wajjin uummachuuf mirga qabnaa jechuudha. Kaayoon keenya, hegiriin keenya, adeemsi keenya tokkummaa saba keenyaa hin sharafu. Kanaaf tokkummaa keenya jabeeffannee ilaafi ilaameetti amannee luka lama osoo hin tahin arrablamee osoo hin tahin kaayoo tokkicha qabanne galmaan gahuudhaaf isa kalee irra daran jabaannee akeeka keenya milkeessuuf qabsoo keenya daranuu fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf jabaannee irratti hojjennee injifannoo ummata keenya goonfachiifna kan jedhutti amannaa. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naa jiraadhaa.